Jijjiirraa maallaqaa ilaalchisee gabaa gurraacha yookiin bilaak maarketii akkasumallee immoo hawwaalaa kan jennu dabalataanis immoo egaa guyyaa har'aa baankiis kara tokko isiniif fidee dhufeetiin jira. Isin immoo waan isinirraa barbaachisu yeroo hundumaa guyyaarraa gara guyyaatti saayitiitti jijjiiramuu isaa beektanii ilaallachuun dirqama keessan fedha keessan waan ta'eefi akkasumallee egaa biyyoota ani isiniif fidee dhufe yuuroo Swiss frankii, Saudi Arabiyaa riyaal, Dubai dirham, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Chaayinaa yuwaan, Kuwait diinaar, Bahrein diinaar, Joordaan diinaar, Olmaan riyaal, Turkii riilee, Kaatar riyaal, Yemen riyaal, Israa'el shiqil warreen akkana jechuudha. Pound sterling illee dabalatee egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota abeeloof nagaan lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Egaa kana taansuun namoonni mana koof haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Warri na jajjabeessaa turtan asumaan naaf jiraadhaa galatooma isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa sharafan isinii qabee dhufe biyyoota 15 karaa gabaa gurraachaatiin isinii fidee dhufe biyyoota 9 immoo karaa baankiitiin isinii fidee dhufee jira. Yeroo saantimni xiqqoon jijjiirama agarsiisu nan isinii fida isiniin jedhee dura waadaa isinii galeera jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa doolaarri kallattii lamaaniinuu dabalee jira jechuudha. Karaa baankiis garuu naannaa 7 ol bakka tokko taa'aa ture garuu har'a jijjiiramee argamee jira jechuudha. Akkasumallee biyyoota adda addaa irratti karaa baankiitiin jijjiirama ni jira. Durumayyuu jijjiiramni ni jira garuu Oromiyaa baankii wanti biyyoota baankolii warreen kakkaan irratti jijjiiramni guyyaarraa gara guyyaatti jira garuu nigdi baankii yookiin immoo International Bank of Ethiopia irratti gara 7 olitti guyyaa har'aa jijjiirama xiqqoo argisiisee jira jechuudha. Egaa hanga dhumaatti viidiyoo ani hojjedhu kanan hordofaa isiniin jedha. Jalqaba irratti akkuma beekamu Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa ethioblagmarket.com guyyaa har'aa jechuudha 144 tuqaa 28 oolee jira. Egaa isa kanammoo mirkaneeffachuudhaaf yookiin immoo dhugaa fi soba isaa ilaaluufillee guyyaan har'aa Desembarii 21 baatii 12 2024 screenshot irra isinii ilaalaa isiniin kaa'aa ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Inni akkasumallee Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankiiti yookiin immoo nigdi baankii isa jennu yookiin akkasumallee International baankii daldala Itoophiyaatiin jechuun egaa guyyaa har'aa 123 tuqaa 59 oolee jira. Akkuma beekamu guyyaa kaleessa 150 ture. Guyyaa kaleessa 122 tuqaa 50 ture. Guyyaa eengaddaa 122 tuqaa 59 ture. Guyyaa har'aa garuu 123 tuqaa 59 doolaara tokko dabalee jira jechuudha. Waan qalbii miti doolaara tokko jechuun waan salphaatti ilaalla kun qalbii miti jechuudha. Birriin tokko doolaara tokkorraa birrii tokko jechuudha. Inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaarii jechuudha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethioblagmarket.com 100 tuqaa 18 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa ethioblagmarketii yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 90 tuqaa 13 oolee jira. Akkasumallee karaa baankiitiin Awustiraaliyaa doolaarri tokko 78 tuqaa 15 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 150 tuqaa 49 oolee jira. Dabalataan karaa baankiitiin yuuroon tokko 129 tuqaa 4 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko karaa ethioblagmarketii yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 161 tuqaa 53 oolee jira. Akkasuma Swiss frankiin tokko karaa baankiitiin 136 tuqaa 5 oolee jira. Inni itti aanu Sweden kroon tokko karaa ethioblagmarket.com 13 tuqaa 7 oolee jira. Akkasumallee Sweden kroon tokko karaa baankiitiin 10 tuqaa 90 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu pound sterlingiidha. Pound sterlingiin tokko karaa ethioblagmarket.com 181 tuqaa 23 oolee jira. Karaa baankiitiin
paawundi sterlingiin tokko 152 tuqaa 78 oolee jira. Akkasumallee mootii birrii kan jennu jechuudha Kuweet diinaarri tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 468.54 oolee jira. Akkasumallee Kuweet diinaarri tokko karaa baankiitiin 394.42 oolee jira. Egaa akkuma beekamu birrii 3 dabalee jira jechuudha karaa baankiitiin illee Kuweet diinaarri tokko. Inni itti aanu Olmaan Riyaalidha. Olmaan Riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarket.com 374.4 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 39.29 oolee jira. Akkasumallee Dubaay Diraamni tokko karaa baankiitiin immoo 33.65 oolee jira. Egaa karaa gabaa gurraachaatiin akkuma beekamu iskiriinshuutii irra isinii kaaha. Guyyaan har'aa egaa akka Desembarii 21 ta'e baatiin 12 ta'e ilaallachuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 38.37 oolee jira. Egaa isa kanallee akka gabaan gurraachi yookiin immoo itiyooblaakmaarket.com jedhutti 38.37 kana iskiriinshuutii irra ilaallachuu dandeessu. Guyyaan har'aa Desembarii 21 baatii 12/2024 jechuudha. Akkanuma karaa baankiitiin hin finne jechuudhaan Saudi Arabiyaa warra siistema Saudi Arabiyaa karuma gabaa gurraachaatiin akkuma beekamu akkuma guyyaa kaleessaa namoonni birriin keessan baay'ee ta'e 28 ergaa jiru. 28 yeroo isin jedhu riilii dhugaama ishee 28 ergaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'ee birrii qabdan fakkeenya 4,000 5,000 warri qabdan jechuudha. Birrii qabdan sana 1,000 baay'istanii deebistanii 28 firtu. Warri birrii xiqqishuu qabdan immoo 28.50 firtu jechuudha. Isiniin jiru fakkeenya 1,000 qabaattan 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 28.50 yeroo jettan ni argattu jechuudha. Akkasuma immoo dabalataan namoonni isaatti jettu kanaan nuun erganiitu fakkeenyaaf doolaara jechuudha. 134 olitti nuuf hin erganii jettanii namni tokko inni sirraa bitu jechuudha. 134 yeroo isin jedhu birrii meeqa sirraa kute? Birrii 10 guutuu sirraa kute jechuudha. Birrii 10 yeroo sirraa kutu maaliif kute? Birrii 10 takkaati yoo jettani fakkeenyaaf namichi kun deemsa karaa dheeraa deemee taaskii beenzila godhee taaskii isaa beenzila isaa yeroo isaa godhee hojii koo jedhee ufee si harkaa fuudha. Yoo fakkeenyaaf 134 sirraa bite geessee immoo nama biraatti meeqaan gurgura beektaa? 138 fa'iin gurguraa jechuudha. Namichi isarraa bite immoo geessee meeqaan gurgura? 144tti gurgurataa jechuudha. Nama meeqa bira darbeeti'a. Kanaaf sababii maaliif nu jalaa ciita inni jedhamu isa kana ta'uusaa beekuu qabdu. Namni kamillee tola hin ejjetu jechuudha. Silaa otoo ofii keenya beekne dhaqnee gashanna turre jechuudha. Inni itti aanu immoo Joordaan Dinaaridha. Joordaan Dinaarri tokko 203.49 oolee jira. Bahariin Dinaarri tokko 382.61 oolee jira. Turkii Riileen tokko 4.10 oolee jira. Kaatar Riyaalli tokko 38.69 oolee jira. Yemen Riyaalli tokko 0.57 oolee jira. Israa'el Shiqil tokko 39.48 oolee jira. Chaayinaa Heewaan tokko 19.78 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoo gaggabaabduun siniif sheer godhu kanaan laayik sheer gochuu hin dagatiin isiniin jedha. Turtii gaarii.